Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya har'allee deebinee dhufnee jirra. Har'as mata duree kanaan dura irratti haasa'aa ture. Waa'ee uummata Walloo irratti haasa'uuf hin deebi'e. Waa'een uummata Walloo baay'ee garaa nama nyaataa, baay'ee nama dhukkubsaa, baay'ee hirriba nama dhowwaa jechuudha. Viidiyoo tokko miti viidiyoo 3-4 oduu gadi baanillee kan iyyan taate waan nama iyyisiisuu qabudha jechuudha. Mee hundi keessanuu viidiyoo kana like, comment, share gochuudhaan akka viidiyoon kun uwwisa bal'aa argatu akka gootan abdii isinirraan qaba. Kanaaf uummata Walloo jechuun uummata marfame, ummata duguuggan sanyii finxaaleeyyii Amaaraatiin irratti geggeeffamaa jirudha. Kanaaf walumaa galatti viidiyoo kana share, like, comment gochuun dagatinaa. Warri haarawaa gara keenya dhuftan immoo subscribe godhaa. Kanaafi sagalee chaanaalii kanaan sagalee uummata keenyilleef kan ittiin taasisuudha. Akkasumas xiinxalla adda addaa kan ittiin kennuudha. Kanaaf share waliif akka gootaniin jedha. Dhugaa dubbanna taanaan waa'een uummata Walloo waan nam tokko lama dubbatuu miti jechuudha. Waan silaa Oromoon tun gadi baatee irraa iyyituudha. Waan silaa beekan Oromoo gadi bahee irraa iyyuudha. Waan silaa hayyuun Oromoo gadi bahee irraa iyyuudha. Waan silaa sheekonni Oromoo gadi baatee irraa iyyituudha. Waan silaa qeesiin Oromoo gadi bahee irraa iyyuudha. Namoota muraasa miidiyaa kanarratti haasa'aniin alatti namni baay'een, beektonni baay'een, hayyoonni baay'een, abbootiin amantii hundi isaa ol galee callisee taa'aa jira jechuudha. Uummanni Oromoo Walloo Oromummaa isaatiif beeki ka dhiigaa jiru. Oromummaa isaatiif beeki ka itti marfamee adamfamaa jiru. Waan biraatiif miti jechuudha. Uummata Walloo achitti cabsuun, uummata Walloo achitti fixuun Oromoo balleessuun akka addaan hin jirre beeki. Eenyummaa Oromoo balleessuun akka addaan hin jirre beeki. Eenyummaa Oromoo lafarraa duguuguun akka addaan hin jirre beeki. Uummanni Oromoo Wallootiif uummanni Oromoo naannoo biraa garagara. Namni namummaan garagara qabu, Oromummaan garagarummaa qabaatetii miti. Uummanni Oromoo Walloo uummata marfameedha. Gara itti dheessu hin qabu. Kallattii hundaan, daangaa hundaan kan itti marfame waan ta'eef gara jalaatti dheessullee hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroon kun yeroo itti uummata Oromoo Walloo irraa sagalee keenya itti dhabamsiifnu miti. Yeroo itti cal'ifnee ilaallu miti jechuudha. Kanaaf viidiyoo tokkoo miti 5-6 yoo itti hojjetan uummata Wallootiif gahaa miti jechuudha. Kanaaf mee hundi keessan akka namoota baay'ee bira dhaqqabuu danda'utti share, like, comment gochuun faffacaasaa kan isiniin jedhu ta'a jechuudha. Kanaaf mee amma viidiyoo tokkotu jira. Viidiyoo kana mee haa dhageeffannu. Viidiyoon kun waan warri faannoo jedhamu kun jedhudha. Mee viidiyoo kana haa dhageeffannu al tokko. ቆየ ተቃጠለቱ አይቱ ቤተ ሸዋፋኖ ተሸነጋ እሾክ በሾክ ምላሽ እየተመላለሰ ነው ይላል አባቴ ሸዋፋኖ ምን መለ የታ Okay, akka dhagaa jirtan kanatti jechuudha. Faannoon shanee wajjin lola jalqabee jira.
jedhanii akkasitti dhaadatanii akkasitti iyyaa jiru jechuudha. Garuu kan isaan lolaanii jiran qaama hidhate odoo hin taane uummata nagayaa uummata mana isaa keessa jiraatu mana irraa gubaniiti irratti dhiichisu jechuudha. Wanti kana caalaa qalbii namaa cabsu wanti kana caalaa onnee namaa cabsu hin jiru jechuudha. Akka agartan kanatti mana gubanii irratti dhaadataa jiran jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isaan akkamitti ilaalan? Ati waan barbaaddeeyyuu ta'i. Paartii barbaadde qabaadhu. Dhaaba barbaadde hordofi. Siyaasa barbaadde hordofi. Isaan siyaasaan si jibbaan jiran. Paartiin si jibbaa hin jiran. Isaan kan si jibban Oromummaadha. Oromummaan jibbamaa jirta jechuudha. Oromummaa keetiin jibbamaa jirta malee dhimma biraatiin jibbamaa hin jirtu jechuudha. Kanaaf Oromoon Walloo ka itti marfamee duulli irratti banamaa jiruuf sababa Oromummaa isaaniiti. Addaan qoodaa hin jiru jechuudha. Ati waan barbaaddeeyyuu ta'i isaan maqaa itti sitti moggaasanii maqaa sitti moggaasaniin si fixuu barbaadan jechuudha. Oromoo fixaa jirra yoo jedhan Oromoon lola jalqabne yoo jedhan sadarkaa addunyaatti waan isaaniif hin taaneef akkas jedhan malee walumaa galatti isaan kan irratti lola banaa jiran Oromummaa isaaniitiin lola irratti banaa jiran jechuudha. Kanaaf kuni baay'ee namatti dhagama. Walumaa galatti hamma ammaatti jechuudha madoowwan adda addaa jechuudha. Darbanii hospitaala Adaamaa keessa seenanii jiranii kanallee odeeffannoo OMN baase kana mi'a dhageeffanne. Tilmaama nama ammamtu hospitaala Adaamaa dhufe jetta. Amma ni kaniin ofii sirriitti beeku kaniin ijatiyyaan jara kanallee agarsiise nam sagal. Ammame Adaamaa adda dhufanii yaala ammam qoricha ammam gargaarsa ammam argataniiru. Baay'ee nu gargaarutti jiranii haakimichi kun immoo akka maallaqa gara biratti maallaqa kana hedduu 50,000 60,000 fuudhaa baay'ee nu rakkisu. Maaliif baay'ee nu gargaara yoo xiqqaate qarshii bakka takkatti 2,300 yoo nurraa fuudhe bakka takkatti yoo kanuma jechee malee hoggu takkatti maallaqa 50,000 60,000 fuudhaa jee nu gaafate waan mataa keenya nu bobeessu natti fakkaanne garuu ijoolleen irra hedduun warra sibiilli kun itti galu warra sibiilli kun itti naqamu warra caccabe jechuudha. Kanumti nama fide warra caccabe ka ilma dheeraa kiyyaa ka caccabe hundi ijoollee kanama warra caccabe warra sibiilli itti naqamu maallaquma muraasa nu gaafatan jechuudha. Madoon caccabe yeroo jettu rasaasan immoo maalini? Rasaasa xiyyiitti guguddaan dhaamaa ijoolleen kun kan kilaash keessa yoo xiqqaate nam lama nama tokko yoo taate irra caalan isaanii meeshaa guguddaa akka dishkaa matarayyaas sinaafar qawwee kana meeshaa kanaan rukutamanii beekta. Warri amma akkasitti sin rukutu kun maal isaanii liyyuu haayiliidha moo faannoodha moo qaama biraati? Qaamni biraa tokkolleen hin jiru faannoodha. Faannoodha moo irra caalan kan waan kana yaalii hoggana godhu liyyuu haayilii hogguma takka walolleen sana biraa rukunnee balleessina. Mee yeroo kanatti namoonni ati hospitaala Adaamaa kanatti tajaajilaa jirtu haalli isaan sadarkaan isaan irra jiran maal fakkaata amma ammaatti namoota salgan argite kana? Namoota salgan argitan keessa ijoolleen kan hedduminaan miidhame ijoollee gara nama 8 tokko amma ni wayyaa keessa jirti xiyyiitiin keessa jirti hanga keessaa baatuttu dhukkubbiin isaadhaan laaftu amma immoo keessan baate kun cabee keessan istiifeechiin baate kun baay'ee dararamaa jiran namni baay'ee dararamaa jira maaliif jennaan makiina no baaddeemnu afarii keessanii sa'aatii 8 sa'a 17 deemnee makiinaan dhufnuun sun immoo Isuusidha makiinaa maalamaa miti awwaarri sun waan torban tokko si sochiisa. Karaa isa yoo dhufnu immoo namni mataa nama tokkotti qarshii 10,000 anama kaleessa nam 3 qarshii 60,000 kaffalee Affaar keessadha. Anufi nama 3 nam 2 wajjin nam 2 yoo irratti daballe nama 5 qarshii 60,000 kaffale. Maaliif karaa fagoo kana sa'aatii 17 sa'aatii 18 qarshii guddaa baaftanii karaa farnaan dhuftu karaa akkuma dhagaa jirtan kanatti yeroo OMN odeeffannoo kana baasetti naannoo nama
kudha tokkootu madaa'ee ammatti immoo hospitaala Adaamaa kana jira. Ammatti immoo kana olitti jechuudha dabaluu danda'a. Walumaa galatti akkuma dhagaa jirtan jirtu kaloola irratti banee nurratti banee faannoodha. Liyyuu hayliin dhuftee jennaan liyyuu hayliin seenteertu jechuudha. Liyyuu hayliin dhuftee jennaan rukunnee ofirraa deebifne. Garuu ka amma lola nurratti banaa jiru ka amma nama nu fixaa jiru faannoodha waan jedhu kaasanii. Kanaafuu walumaa galatti maaltu barbaachisaa uummata kana deeggarsa addaattu isaan barbaachisaa jechuudha. Warra hospitaala jirullee haa ta'u warra achi jirullee haa ta'u deeggarsa addaa isaan barbaachisaa jechuudha. Oromoon cinaa isaanii dhaabbachuun dirqama. Ammatti baay'inni keenya yoo amma bu'aa hin buufne bu'aan isaatu maali? Waan biraa dhiisaatiin Oromoon miliyoona tokko birrii dhibba buuse meeqa? Miliyoona dhibbaa jechuudha. Miliyoona dhibbaan qaawwa tokko uummata kanaaf cufuu dandeenya jechuudha har'atti. Hundirraa beezikaalii hundirrallee waa bu'aa buusuu yoo baanne har'a uummata kanaaf qaawwa wayii cufuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma yeroo itti Oromoon alaa keessaa organized ta'e jechuudha. Organized ta'e bifa faffaca'aa odoo hin taane organized ta'e caasaa uummatee uummata kana bira itti dhaabatudha jechuudha. Uummanni kun kan dhaame kan rukutame qofa se'ina. Inni baay'een jechuudha mana isaaniitirraa buqqaanii mana isaanii gatanii qabeenyi isaanii jalaa gubatee wanni nyaatan jalaa dhiibiin jechuudha hamma warii xiitii tokko sanii qawweedhaan warii ajjeesutti kan ga'amedha jechuudha. Meeshaa ittiin rukutamaa jiran meeshaa xixiqqaadhaa miti jechuudha. Meeshaa gurguddaadhaan rukutamaa jiran. Meeshaa gurguddaadhaan. Ufumallee ittisuudhaaf namni keenya qawwee xixiqqaa kanneen qabaachuudha. Kanaan ufu ittisuu danda'a yoo ta'e meeshaa gurguddatu irratti dhuka'aa jira waan ta'eedhaaf meeshaa gurguddaa kana akkamitti meeshaa xixiqqaa kanaan ittisuu hin danda'ama jechuudha. Dhiisi meeshaa xixiqqaa kana keessallee bar uummanni kun waan biraa mitiyyuu rasaasa dhabnee jedhee iyyaa jira jechuudha. Uf ittisuudhaaf self defense waan jedhamu jechuudha. Self defense gochuudhaaf. Kanaaf uummanni kun rakkoo guddaa keessa waan jirruufi abbaan qabeenya Oromoo deeggarsa amma yeroo hin goone qabeenyi isaa yoomiif oolaa yoomiif tajaajilaa. Kanaaf Oromoon alaa keessan tokko ta'ee uummata Walloo bira dhaabbachuu qabachuu. Kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana share like godhaa namoota hunda bira akka ga'uuf jechuudha. Kanaaf waan baay'ee namatti dhagamuuf waan baay'ee nama dhukkubsuuf jechuudha. Waallee yoo dhabne bar jirana birri dhibba dhabne namni qansiraa hojjetee jechuudha. Qansiraa hojii guyyaa hojjetee birrii 300 yoo oole 300 qansiraa guyyaa tokkochaa yoo kan gumaachuuf ta'e lubbuu ilmaan Walloo bira dhaabbachuun ni danda'ama. Ilmaan Walloo ilmaan Oromoo Walloo badii irraa oolchuun ni danda'ama. Qansiraa namni hojjetullee jechuudha yoo bira dhaabbata. Yoo namummaa itti dhagaye ani Oromoodha yoo ofiin ka jedhu ta'e jechuudha. Kanaa alatti ilmaan warqituu jennee zarraaf jennee iyyuun qofti hiika hin qabu jechuudha. Akkaawuntiin adda addaa banamee jira. Akkaawuntiin banamee jira. Namni qabu xiqqasaa qabaatu guddasaa qabaatu karaa akkaawuntii kanaatiin maal gochuu danda'a? Deeggarsa gochuu danda'a jechuudha. Maa birrii 100 galchine, maa 200 galchine, maa 300 galchine. Taa'urra 400 yoo kan galchinu taate akkaawuntii kanarratti namni Oromoo miliyoona meeqan jiru kun yoo walitti qaqqabu taate qarshii guddaa ta'uu kan danda'a. Uummata kana bira salphamatti dhaabbachuu hin dandeenya jechuudha. Abbootiin qabeenyaa Oromoo immoo bifa addaatiin bira dhaabbatan taanan uummata kanarraa rakkoo amma irratti jiru kana haga tokko irraa buusuu dandeenya. Beezikaalii miti furmaata hundeetii miti kun. Ammaaf isaan jiraachisuudhaaf, ammaaf isaan dandamachiisuudhaaf malee
Kanaan dura isaanii isinitti himeera. Furmaan hundee waan kanaan dura viidiyoo kee keessatti jedhisan jechuudha. Tokkoffaa Walloon akka naannoo Amaaraa jalatti hin bulle. Ammayyoon Yaayyaa Bashirillee ergaan viidiyoo maxxansee booda waan kana jedhee jira jechuudha. Tokkoffaa nageenyi isaanii jechuun inni dhumaa nageenyi waaranga isaanii uumamu naannoo Amaaraa jalaa isaan baasu jechuudha. Akkamitti akka baasuun danda'amu yeroo biraa viidiyoo biraa hojjedhee isinii dhufaa. Walumaa galatti wanti amma godhamaa jiru kuni har'a lubbuu isaanii oolchuudha. Har'a madoon akka yaalamu taasisuudha. Har'a namni badhee jiru akka yeroon isaa yeroo soomati waan ta'eef yoo diqqaate waan sooma ittiin qabatuu fi waan sooma ittiin ka'u Ramadaan irra yeroo isaa viidiyoo kana amma irra muruu sin dhageessifne malee maal jedhanii maaliif yeroo Ramadaanaa kana filatanii isaan jennaaniin yeroo Ramadaanaa kana ni dadhabuu fageenya irratti arguu hin danda'anii kanaafuu salphumatti isaan miidhuu dandeenya jedhaniiti isaan yeroo kana filatanii garuu nuti haguma barbaannillee Ramadaanallee yoo ta'e waan isaan bakka isaan jiran bakka xiyyitiin rukuttu arguu hin dadhabnu waan jedhu isaan kaasan waan ta'eedhaaf kanaaf yeroo diinni yeroo kana filatee jechuudha. Irratti duulee nuti immoo isaan bira dhaabbachuu qabna jechuudha. Abbootiin amantaas cal'isanii ol galanii rafan kunillee waltaajjabbii taate jechuudha. Waltaajjabbii guddaa taate abbootiin amantaa. Keessumattuu abbootiin amantaa ol deebi'anii galanii taa'uun waa takka dubbachuu dhabuun waltaajjabbii taate jechuudha. Kanaaf hundi keessan sheer laayik godhaa faffacaasaa qesiin jedhutaa nagataa.